بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هردفتوتا السنة تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسين كنا كان هرأ التكبر جاء. تكبر جتون يوكين بون جتون مال بونسي يوكين بونون معاشي يوكين دلي الرأي كنافو إرّا أف إيقوم برباجي سادا رب سبحانه وتعالى مال جدي قرآن كبجما كيستي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. كان جتون نمتي يوكين نمر غير هنجلين دودا نمتي هندبيين فولا نمر أتشي هنكبتين بونو داف جتشا أكسما ديمسا بوننسا هندبيني جتشو. ayyaanni quraanaa tuni maalirraa nu dhorkiti maalirraa nu seerti booniin sarraa jechuun nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal nun jedhan inna allaha awxaa ilayya an tawaadacuu kana jechuun hin boonina walitti hin boonina rabbiif jecha of qaqqabaa jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyi isaatti buusee jira akka inni gabrootan isaatti geessu jechuun akkasuma hadiisa keessatti maal jedhan laa yadkhulul jannata man fi qalbihi waznu dharratin min kibr. kana jechuun jannata hin seenu yookiin warra duraa wajjin warra jannata yeroo jalqabaati seenu wajjin hin seenu namni tokko yoo qalbii isaa keessa onnee isaa keessa booninsi yoo waa xiqqollee taate yoo jiraate namni boonu haalli isaa adabbiin isaa akkana jechuun. Egaa obboleeyyan keenya boonni haala lamaan ilaalama. tokko haqa namarratti deebisu namni tokko dogongoree namni biraa yoo isaaf ibse dogongora isaas yoo ibseef irraa qeebaluu dide namni isaaf deebise sun nama xiqqaa yoo ta'e yookiin nama qabeenya yookiin sadarkaadhaan isa hin geenne yoo ta'e sababa kanaatiif tuffatee boonee haqa san qeebaluu dhabuun kun boonuu jedhama. Akkasuma istixqaaruun naasii nama xiqqeessu nama tuffachuu haala isaa hiyyeessa yoo ta'e fakkeenyaaf qaamaan dadhabaa yoo ta'e fi waan garagaraatiif nama tokko tuffachuun kunilleen booninsarraa tokko. Egaa obboleeyyan keenya haala ambiyoota haalaallu haala ooliyoota haalaallu isaan booninsi isaan bira hin jiru hin boonan jechuun. Sayyiduna Umar radiyallahu anhu gaafa tokko dubartiin takka itti isaa dubbatu akkana jetteen yaa ajajaa mu'mintootaa jecha kee hordofutu irra caalamoo kitaaba rabbii hordofnamoo jecha kee hordofnaa jetteen. Innis maal jedhen kitaaba rabbiiti malee jedhen. Egaa rabbiin akka ati jettu kana ayyaanni qur'aanaa faallaa ati jettu kana jetti akkamitti dubbii akkanaa kana jettaa jettiin. Innis yeroo kana haqa san beekee maal godhe irraa deebi'ee jira karaa dogongoraa san irraa deebi'ee jechuudha. Jecha dubartii sanii fudhatee maaliif dubartiin sun wanti isin dubbatte haqa. Sayyiduna Umar radiyallahu anhu bakka dubbii sanirra dogongoree jira. Ani ajajaa mu'mintootaati akkamitti dubartiin tuni uummata keessatti naaf sirreessiti dogongora kiyya naaf himti hin jenne jechuudha. Kun maal agarsiisa obboleeyyan keenya tawaadu'a yookiin rabbiif jecha of qaqqabuu agarsiisa jechuun. Kanaafuu boonuu nurra hin jiraatu wal kabajuu rabbiif jecha wal jaalachuudhaan waliif of qaqqabuun murteessaadha. warra kanaan dalagu rabbiin nu haa taasisu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.